አደጀው ቢልኩንስ አደጀው ሆነ ኢየሱስ ሉቃስ ኦኬ ኦኬ ዱራን ድበት ውስጥ ሲሪውን ድበት ነው ኢጂሳስ ሲሪውን ድበት ነው ኢላላ አርጊር አማርጊዳ Aja termek. Ngapaye? Namoonni amma gaafa sana nama ambaatame dhufuu kee si arbaatamte dhufuu kee si arganii haa ilaalanii hime miila kee deebi nutti agarsiisne amma. Hospitala kan jiran, gara kan jiran, mana yaala kan jiran, mana kan jiran, era adda-addaatiin dhukkubsatanii kan jiran, humna du'aa ga'u Yesuusin fayyaniiru. Nafsin du'aa hadii qabu, mana kerra. Nama Waaqayyo ta'uu barbaadda harka kee kaasee sin eebbisa jireenyatti jiraattu jireenya ulfinaa haa ta'u jireenyatti jiraattu jireenya ulfinaa haa ta'u jireenya ulfinaa irraa kaasee mana kee naaf agalu mana kee naaf agalu hin jedhu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi kee kana booda jireenya ulfinaa haa ta'u jireenya ulfaataa haa ta'u የከበረ ህይወት Jirenya ulfinaa walgaati. Ebalame jirenya ulfinaa jada. Jirenya ulfinaa. Bemanfasawi. Afura. Foni. Tokkofa Timoteos boqonnaa 2. Lakkoofsa 1 Ammas waan hundumaa dura himannaa kadhannaa warra kaaniif dubbachuun galata dhiyeessuunis Waaqayyo duratti nama hundumaa akka godhamuuf nan gorsa. Nagaat gabiitti akka namoota Waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu. Nagaat gabiitti akka nama Waaqayyootti jireenya kamii jireenya ulfina qabu jiraachuu akkamitti? Wayyo akkamittidha? Akkamitti jireenya kamii jireenya ulfina qabu. Namni Waaqayyo jireenya ulfina qabu jiraata. Jireenyi namni Waaqayyo jiraatu jireenya salphaa yookaan jireenya haafi qilleensi fuudhee deemu miti. Jireenya ulfaataa jechuun maal jechuudha? Naga qabeessa. Asumarraa dubbata. Gabii homtuun jiraatin, warqeen hin jiraatin, birriin hin jiraatin, wanti tokko hin jiraatin, sangaan hin jiraatin, altiin hin jiraatin, baaduun hin jiraatin, dhadhaan hin jiraatin, garuu nagaan mana kee haa galu. Eewura namni kana utaalan harkaa fudhatu abbe. Nagaa mana kee seene. Nagaa. Biyyi maal barbaada?
سنغالا ما قرطين شني كن لفنجن مكينا شنجان شني كننجن كنم دوما تعالوا نجادا نجا كون شنين برت إيشا نرتكل كاسي لما صار كاسي أتنجا كوت دي يسوسي نجا كون يجري ماشين وانت برامتي نجا ما واقع يسوي كن نفقلت الفب يسوسي It's not his business. Malif nagakaba. Manike nagakaba. Kesi ke nagakaba lat. Nagan serram fudatan ni. Amin. Nagan. Hala kamin serram fudatan ni to. Manake nafaga. Amin. Manake nafaga. Amin. Mana naganin jirre. Utu cuma jiru haga bulu jo. Mana naganin jirre. Utu wantu fata majru kulla bulu jo. Mana naganin jirre. Utu cuma jiru haga bulu. Mana nagan jiru garu. Rafunya tani kufani bulu. Nagan serrafura thamne. Nagan mana ke rafura thamne. Nagan adate. Merokana. Dakika kana kafe. Mana ketif. Keseketif. Nabeketif tarusan hajal kabru. نجانا الداس الرتي قالنا أمو نجا كابين سرّان فدتن نجا يوت أفرّا كجسي تملي وانت سرّان فدتن ترانسيدي بيا نجا يوت يفيكيت يفرّا كجسي تملي وانت سرّان فدتن كان فيش تفعل منجو Korte kisarul kasati dah kita mati Yesus kona gakot ya dah Yesus kona gakot kita tahu sekali Kristus nagaki Amin malkenya nagaki iyo Anisa madat irrajira garu nagaka fayyangkap nagamu Rasini dia sayang kamu yuk buku sapana garu marka banjare naga sayang kamu dan desa naga kamu nagaru nammi kufatan naga kamu disafayana gang kamne cana betul masih nammi kufatan naga kamu disafayana jadam nagaan qabne caan maal jechuudha inni kun namni tokko fayyaadha harki isaa miilli isaa ija isaa hundumtuu fayyaadha garuu nagaan qabu maal jechuudha waan hojjetu hin beeku waan dubbatu hin beeku garamitti akka deemu hin beeku namni kun maal laga yoo deemu ofumaan ofitti haasaa adeemu akka nama wajjin haasa'u kumade malare kada rumah kaba ayah kaba inyata hindema hinufata ayah kaba rumah lingkap namun dibayar kanisan laban it's not birribiti namun dibayar kanisan laban ayamiti namun dibayar kanisan laban negada negam mana namo tabayat firibe harra garu mana kefi aburku Why nagan situmaira? Nagan dunia nabi situmaira. Wajan balas nana nagan kabdu. Adunya gutuman nagan kabdu. Mana kegaru? Mana kegaru? Ila mani wake. Ila ziranya kekesa. Nagan kana boda buruk ujale kaba. Nammi nagan kabu. Sisa dan minyak kamu, yo beli du fesodat, alkaba, naga, nami sisa naga kamu, onlara yo uwe dari yen, isan dimu, ini naraga anjir. Namni bersisa bira bersisu
dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sirriidhaaf barsiisa ittiin nama waaqayyoo ta'anii wajjinis kan waliin galle yoo jiraate namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabee homaas hin beeku. Eshi naadhabii nama waaqayyoo akka jedhe barsiisatti nama waaqayyoo ta'antu jira jedhe. Baadhumaa kanatti immoo namoonni baay'een nama waaqayyoo ta'uu dhiisanii of fakkaachuu barbaadu, bara fakkaachuu barbaadu, of bokossuu barbaadu. Namoonni warra akkasii barsiisa isa nama waaqayyoo ta'an dhiisanii barsiisa biraa barbaadu. Amma sana akkasitti lallaabu kan ammatuun hin ceeta, hin tarkaanfatta, Ameerikaa baata, Awurooppaa lixxeetta, Eeshiyaa geessetta ammatuun jedhe wambariin mana kana jiru hundumtu caccabee dhumeera. Ani garuu isa Ameerikaatti si gashutuun taane isa mootummaa waaqayyootti si gashuun sitti maayiratu si gale. Yee tuufina dubbisi nama waaqa. Namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabe. Homaas hin beeku. Yaanni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuuf wal diduu dhiisuu hin danda'u. Wal diduu dhiisuu hin danda'u. Tokkoffaa Ximootiyoos 6:20-21 achuma. Yaa Ximootiyoos wanta hadaraa sitti kenname jabeessii eegi. Wanta hadaraa sitti kenname maal godhi? Jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa maal hin qabne? Midhaan hin qabne. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormurraa. Wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormurraas fagaadha. Wanta sobaa jedhame na hojii. Wanta sobaa. Qoy asirratti ragat godhe waasaa wanta sobaadha. Iseedha. Dhugaa fakkaate. Beekumsa fakkaate. Dhugaa mormuudha. Dhugaa mormu. Ilmi naa deebiin nama waaqa samma. Wanta sobaa. Wanta sobaa isa beekumsa jedhamee. Dhugaadhaan mormurraa. Maal ta'e? Fagaadha. Bara kana keessa jirra gaammalaa nuyi si ragat godheen sitti mamarra jedhe. Beekumsa fakkaate. Soba garuu dhugaadhaan morma. Waldaa keenya kiristaanaa keessa tokkotti dargaggoo qabanuu dhabneerra nu. Maaliif? Ani beeka ka? Maal beekti shani ma walitti nammite? Kana doofaa kun raatuun kun walitti nammite waldaa keessa. Ani beekuun. Beekumsa fakkaata malee beekumsa mitiinni. Beekumsi yoo jiraate dhugaa beekuudha. Dhugaan immoo Yesuus ilma Waaqayyoo isa jiraateedha. Beekumsa beektu yoo isa beekteedha. Maaliif akka Waaqayyo akkatti na dubbachiisaa jiru beekuun. Bara dhaloonni beenna jedhee dhugaarraa fagaate keessa jirra. Bara dhaloonni wangeelaan jijjiiramu bira darbee wangeela jijjiiraa jiru keessa jirra. Akkasumatti siin jedhuun gaafati barsiif. Akkasumatti gara kan isaanitti jijjiiratu. Akkasumatti. Namoonni gar tokko beekumsa isa jedhame kana arganneerra jedhanii hin himu. Beekumsa isa jedhame kana bira geenyeerra jedhanii of himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiru. Isa karaa amantii garuu maal ta'aniiru? Dhabaniiru. Amma shanitti dubbiste? Amma 21 ta'i nama Waaqayyo. Beekumsa jedhame garuu beekumsa kan hin taane isa dhugaadhaan mormu. Waaqayyo sirra hakaasu. Waaqayyo gooftaan kana sammuu kee irraa hakaasuun jedhe. Of qulleessuudhaan. Lammaffaa nama Waaqayyoo akka ittiin taane kan nu godhurraa fagaachuu. Wanta akka nuti nama Waaqayyoo hin taane nu godhu kamirraa maal ta'uun jedhee fagaachuu. Lammaffaa Ximootiyoos 3:5 adubbisi. Akka bakkeedhaan mul'atutti
nama waaqayyoon fakkaatu akka bakkeedhaan mul'atutti maal fakkaatu nama waaqayyoo fakkaatu egaa achirratti naadhaa yoolaan tu faarfataa fakkaata yoolaan tu lallabaa fakkaata yoolaan tu raajii fakkaata yoolaan tu pheenxee fakkaata bakkeedhaan ishi garuu humna isaa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu warra akkasii irraas fagaadhu humna isa nama waaqayyoo keessa jiru garuu maal godhu hin ganu kanaaf ati warra akkasii irraa maal ta'e fagaadhu namicha irraa fagaadhu irraa siqii fagaadhu irraa beta Sodada firdi waaqayyo isa baruru fuftiro Sodada rara waaqayyo isa hararo betiro Ade Sodada firdi waaqayyo isa baruru fuftiro Sodada dubbi waaqayyo isa hararo betiro Akon kenya wanin nolle Idonam nundi nankanne Udas nebila chufjirra Kesse sadura dabbanne Idumne bararara Balbalin chufamne gara Yognuti kurere yara Ararisa harasara Idumne bararara Balbalin chufamne gara Yara ararisa harasara yaate 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 regere yaate 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 amke sanen kasame yaate 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 amma yaate yaate Yate, 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 yate. Warakan ijuma soba, warakan jirenya soba, warakan ademsa soba, warakan ijuma soba. Namota harka jiramu, malkaniya adari boru etochi gargar hiramu. Yaaki haguugate deemu barreennetti saati lama jireenyiif keessi dhaloota jireenyiif deemsi dhaloota jireenyiif golli dhaloota beddaan sagataamu yaate mukaleessaa dalan turre boorisa siirratti nafnu mukaleessaa dalan turre siichisa siirratti nafnu Iddoon taane takkannomne yeroo yartuu dhagannoo qabnu har'a ga'uu beekna malee tarii boruu keenya miti maaliif beellamnee dabarraa boruu akka nu yaannu miti boruu akka nu yaannu miti guyyaan fayyinaa har'aa lakkii boruu qabnu carraa maaliif kosi ofittarra guyyicha eessaan dabarra guyyaan fayyinaa har'a lakkii boruu qabnu carra maaliif kosi walittarra guyyicha eessaan dabarra barre kun hin darba namni baay'een gaabba yoo hin gamne chaappa umureen innumaa Aboof namuma gae goyano Bekira ganna fanjule Jesus kaba nafjule Eudaf kaba Eudaf kaba Ishafa jedhuga Wanta tammo hojjetaaf jirtu Wanta tammatti dhama'aaf jirtu hundumtuu Atin hojjettus Inna hojjettuufis inna hojjettus hundumtuu hin darbu hundumtuu kakkanatti jijjiiree abiddatti nama garuu
Yo waaqayyo jirat. Yo nama waaqayyo tat. Yo abban barbade cinamna biddatnim. Sif. Yo biyachi wayo jadi wawat. Yo birrachi ramonna nyatera ibidina kubera malo lebasa ke sayro bijaru. Dirre gubat bashannamte. ኢየሱስ ወጅና ባባዳ ሳታተ ኮንፈማይ ከኢየሱስ እርካፍረተ አተሲፈት ከበጃና ደምታ ሆነም ንዋቀዮ ቀባይ ተኮዮ ድረተያ ለጀቦ ሐኑን ዋን እንደበረፈ ተድወል ይጀና ሃሌሉያ ይለፋይን ደርባ ለፍትሽን ደርባ አንስነን ደርባ አተሽን ደበርታ كانوا قاف بينا فاكن الراتيمو قامنا يدو حركة كيف كاسنا متكو أنا الدون قبائي جلادم حركة يسوس مالي برسيسة مالي نبرادي أنت قبات نفت مالي ديمتا نار يسوس كجد هيتون لكو قبات تسن النيسو أنا يون ديمي ويا أجل الدوسري قبسا إسرسيما لفنجر نفتو لونا تبتني جرن يخبتو نبرا نفتني برا جراتو من نقول بدا على قبر أنا دريال فنان كازر أنا منسانو هللويا هركا كيول كاسلا كرجري أنا الدون كبجات آية جراني بيجي كلا تفضل يرندس كان جعل ما درابي هو كايسوس بربي يوان قبط الأبي برنا من الفليط الأبي سيفواك أيوم أنا قبط هاللويا ورموت ما واك أيوم تقلوف قطوة أكتان واك أيوم نغرقا آمين apa aku semalam apa itu? Medan kubeto. Jika di torban lamancis. Ini kune ada yang kubeto nan akan nafas culak isarana mak kubusai kesata. Amma giddi mademe tani nufe enggadda kadesan nufne enggadda isaratti mo burrakana na jonjesset na fudhate fiiga yoo fi ko odeessu gama sanaan odeessanatti fakkaata malee asii odeessanatti fakkaata. Amma kadhannaa keessa harka keessan akkas godhaati miila keessanis isa miila dhukkubus isa gurra dhukkubus akkas haxaa jennaan inni mataa koona jonjes gaafa qidaame inna dhiise isa dhammo deemen ittiin utaalee shubbise miila koo inni sinii ta'e kureo amma na deemuu qabeera. Demu amamif sino kubeter. Lama fi torban lama. Lama torban lama fi tani mana turtani? Hidhamee mana ture. Halkaniif guyyaa waaqayyo wallaalee. Ishi har'a fi deemtanii dhuftani? Har'a fi deemtanii. Hammam deemtanii dhuftan? Akkas ganda guddin biyyaati cimaadha karaa. Daqiiqaa 30 ta'a? Sa'aatii irra hin ta'a. Sa'aatii tokkoon ta'a? Sa'aatii tokko. Sa'aatii tokko deemtanii dhuftanii? Nagaadhuma.
Bagus ini teh. Baden dia pasti mau yuk no. Pakai sana kadang matan deh. Uno dia tu kuno kita masih aman motor ketimpa sih ya sudah kesan kelan disapa. Aman ni di sini ada tu. Dia tu kuno kan aku dah syambat deh makai ulbi anak ulbi itu. Of sembilan tu. Dia pak ini kata mau anak rabu saya. Kalau sebab itu. Itu naga tu. Egan boleh. Itu naga. Kita kon ini isan nanti kau ubi. Waktu saya nanti saya ini. Waktu mereka? Waktu saya nanti saya nanti kau itu bitenya. Isan nanti kau ubi ya su. Malit kau sih nak kes. Ini nabe ka. Kau tak kau mau hinahi ke masan amantin ini rawat gasan ini amma mau kau tak mau nasi me. Pak aku nak rabu saya galam sahabat tak nak nanti. Galam berfatu ya sosial. Kisah malta tak, mana fita? Alis simowi dikna na fate tu berbagai bayan ada. Eshi. Alis sesati boke na karena katanya tersebut aku kesatu alis sajetan India yang dikoragat. Pero parta sukum te ragot. Eshi. Tetapi kalau amati ini kali kana korang seperti kanu ebat. Kamu apa ni? Milik opsi mana ni? Oh, nabare kule awaten dema kuno namo baten nabe kule ambar baten deme kuni kono kabe ani alesena asio asge dan asom aske sambukula asge ani ule ko watwe tem chang ka ni ho ka ule kana ika ni ule wa kana kabu se amatan ko ani wa kayo ko na kai se ambar badin je egales mo kai no kongule na Wagame kafi ule ka batte dem te wagame kapsa nafat. no gara wagga ko alamayu sa Wagga ko alama ule ka batte milik sinafat itu. Kalesa arra ule ka batte numbre. lega single lega esi ubne gara kana Asmat tiga besok kita. asmati kate Just kau. Arme ko. Oi me. Wagga ko tadi jette. wagga ko alamata anno Wagga ko alama. kaya yung tong ni wagga mo na kesa yu beku Kalau sebe. beku hindi sani yu beku no na parat mo sana paratan nati waya bag ulit siya ko ten tema nula ego kana jala ke kusmati hinanya ta ite ta kifata khanes magize na atani asli ka kusbot ate khanes same Nurat aragame raja jeta satat ya. Eish. Nyawa kayo na yadat kay gofta ko naniyala yasina ne jolen ko himbo garati. O tumana na yati tao barate dot ko ayun jolen ko. At wat mariwana aga himbo ga malgo no to si ana chon bhajje na wale malgo na ako tos jalan musiga na tamgo na je